jiraadha. Nama shantamatti minaan jedhe waaqayyo iddoo kana waataa waan ta'eef harka kee ol kaasa. Baalaadha baabaa shiyaadha. Ilaa gooftaan akkas naan jedhe wanti barbaade yoo ta'e iyyuu beelli yoo ta'e iyyuu dhukaas yoo ta'e iyyuu duun yoo ta'e iyyuu rakkinuma keessa rakkina malee jiraadha. Yes. Irra deebi'aa namni tokko rakkinuma keessa rakkina malee jiraadha irra iyyaati. Ergaan ganama kanaa rakkina keessa rakkina malee jiraadha. Ergaan mana kee, ergaan ijoollee kee, ergaan haadha manaa kee, ergaan abbaa manaa kee ganama kana kan si dhufe rakkinni jira garuu rakkinuma keessa rakkina malee jiraadha. Lolli jira garuu loluma keessa lola malee jiraadha. Dhukkubni jira garuu dhukkubuma keessa dhukkubuma malee jiraadha. Beelli jira garuu beela malee keessa jiraadha. Namni tokko akka keessa mirgaana isaatii rakkina keessa rakkina malee jiraadha. Rakkinuma kan jiraatti rakkinuma keetti waamichisi kan qaba. Rakkinuma keessaa baatee balbalisa dhibbaa namaa. Namni tokko iyyiitti rakkinuma kee jiraattee jira iyyaati. Addunyaa barbaadameedha. Jala addunyaa barbaadameedha. Namni iyyuu foonni banda goofticha biyyee foolite. Seera boqonnaa sadii, seera boqonnaa lama lakkoofsa tokko kan inni tokko dhufu dubbisu. Seera boqonnaa lama lakkoofsa tokko. Seera boqonnaa tokko lakkoofsa lama yookaan seera boqonnaa lama ka seera boqonnaa lama lakkoofsa tokko kan inni tokko dubbisu. Seera boqonnaa lama lakkoofsa tokko. Bara sana namichi sanyii Leewwii tokko dhaqee sanyii isaa keessaa intala tokko fuudhe. Intala tokko fuudhe. Dubartittiinis ulfooftee ilma hin deesse. Dubartittiinis ulfooftee ilma hin deesse. Mucichi bareedaa ta'uusaa yommuu argite. Mucichi bareedaa ta'uusaa yommuu argite. Ji'a sadii isa hin dhoksite. Ji'a sadii isa hin dhoksite. Ji'a sadii isa hin dhoksite. Yeroo dhoksuu dadhabdetti immoo. Yeroo dhoksuu dadhabdetti immoo. Waan akka bidiruu xinnoo dhallaa durraa hojjetu. Waan akka bidiruu xinnoo yookaan dhallaa durraa kan hojjetame keessa hin dhoksite. Fuutee leeleedhaaf hapheedhaan maragdee guli. Fuutee leeleedhaaf hapheedhaan maragdee. Mucicha isa keessa hin ciibsite. Mucicha isa keessa ciibsite. Qarqara laga Abbayyaa. Qarqara laga Abbayyaa. Jajjabaa keessa keesse. Jajjabaa keessa keesse. Itti boqee dubbisi. Obboleettiin isaa immoo wanta mucichi ta'u ilaaluudhaaf. Obboleettiin isaa immoo wanta mucichi ta'u ilaaluudhaaf. Irraa fagaattee hin dhaabbatte. Irraa fagaattee hin dhaabbatti. Yemmus intalli mootichaa immoo laga Abbayyaatti dhiqachuu qabdi. Yemmus intalli mootichaa laga Abbayyaatti dhiqachuu dhufte. Durboonni isheedhaaf ergaman immoo qarqara lagichaa. Durboonni yookaan hojjettuun ishee qayyaban immoo laga naanna'u turan. Isheen jajjabaa keessatti wanta akka bidiruu sana argite. Isheen jajjabaa keessatti waan akka bidiruu xinnoo tokko argite. Xomboreen ishee akka itti fidduuf. Xomboreen ishee akka itti fidduuf. In ergite. In ergite. Wanta fichisiiste sana yommuu bante. Wanta fichisiiste yommuu bante. Mucicha argite. Mucicha argite. Mucichi imbo'a waan tureef. Mucichi imbo'a waan tureef. Garaan ishee jibbee. Garaan ishee jibbee. Kun ijoollee birootaa keessaa tokko. Ijoollee birootaa keessaa tokko jette. Dubbisu dubbisu. Kana booddee obboleettiin isaa dhufte. Kana booddee obboleettiin isaa dhufte. Intala mootichaatiin haasofsiste. Intala mootichaatiin. Intala mootichaatiin. Hoosiftee akkasii guddiftu. Hoosiftee akkasii guddiftu. Dhaqee dubartoota birootaa keessaa tokko si waamu jette. Dhaqee dubartoota birootaa keessa nama hamma guddaa tokko dhaqee si waamu jette. Intalli mootichaa immoo deebifte dhaqi jette. Intalli mootichaa immoo deebifte dhaqittiin jette. Akkasitti intalattiin dhaqxee haadha mucichaa waamtee hin fidde. Intalli mootichaa. Mucaa kana fuudhi hoosisi anaaf guddisi. Mucaa sana oo fuudhi naaf guddisi. Ani immoo gatii dadhabbii keetiif nan baasa. Ani immoo gatii keetiif nan baasa. Dubartittiin mucicha fuutee hoosiftee guddifte. Dubartittiin mucicha fuutee hoosiftee guddifte.
mootichi erga guddate isheen gara intala mootichaatti safitti. Ilaaja dhaggeeffadha. Gara intala mootichaatti safitti. Inni isheedhaaf ilma ta'e. Inni isheedhaaf ilma ta'e. Isheen immoo ani bishaan keessaa isa baaseera jettee. Ani bishaan keessaa isa baasee maqaasaa. Musee. Musee jettee moggaa. Ishee. Museen nama ga'aa erga ta'ee gaaf tokko gara sanyii isaatti gadi ba'ee hojii isaa. Fee maal fuudha. Nama hundumtuu jiru uffatu. Daqiiqaa lama kana hin caalu. Uleen daqiiqaa bilcha. Callu kana dhaabate. Na taasise. Na biraan darbee jedha. Ijoolleen xinnoo kun kadhannaa shaakalaa. Warri bakkee darban kadhannaa shaakalaa. Gara bakkee sana abidda akka jiru hin dagatinaa. Ergama Waaqayyoo naqrii kana naannee qabatee akka jiru hin dagatinaa. Akka nama mana keessa jirtu of ilaalaa. Birandaani moobaayilii kisi keessa keewwadhaa. Garaa keessan hin lafte keessan banadhaa. Fuula Waaqayyoo na biraan darbiin jedha. Waan naggaasa barbaadu naggaasa jedha. Waan natti barbaadu natti jedha. Ati barsiisaa sirriidha jedha. Ati leenjisaa sirriidha jedha. Dubbiitu sirraa bareeda jedha. Yoo lallabde sirraa bareeda. Yoo raache sirraa bareeda. Yoo barsiifte sirraa bareeda. Dubbii dogoggora hin qabne kan dubbarsi qofa. Waa'ee biyya keenyaa sa'i. Waa'ee mana qo'aa sa'i. Waa'ee qo'aa sa'i. Maaltu jira dura koo? Maaliif dandeemaa jira? Guyyaan boriidhaaf maal fakkaata? Torban dhufaanaaf maal fakkaata? Torban dooga'iiti moo torban jiraachuu filata? Yes. Kaleessa kan turte arras kan jiraattu. Barri mootummaa kee dangaaf dhuma kan hin qabne. Yeroo itti dubbattu du'aan kan si dhaga'u. Yeroo itti dubbattu jaamaan kan banamu. Yeroo itti dubbattu duudhaan kan si dhaga'u. Dubbattee kan taaraafta. Dubbattee bishaan gargar qoodda. Eenyu kana bakkee hin geenye. Waan ogummaadhaan guutuu. Waan ajaa'ibaan guutuu. Waan amanamummaan guutuu. Waan amma jedhee garu. Waan Abrahaam. Waan Abrahaam. Waan Isiyaaq. Waan Yaaqoob. Ganama kana si galateeffannaa. Irra waan qablabaatti galanni siif haa ta'u. Irra waan qablabaatti galanni siif haa ta'u. Du'aan salphina ollee sabni kee kunoti waan dhasuun gara mana kee dhuuneerra. Oh, haleluuyaa. Oh, haleluuyaa. Namni dubbii qabate dubbii qabda. Namni ergaa qabate ergaa qabda. Namni jecha qabate jecha qabda. Oh, haleluuyaa. Sagalee kee saba kee fayyisi. Utuu sagalee kee dubbatamu lafee namaarra, sammuu namaarra, cinaacha namaarra, naffiin ilmaan dhukkubaan kamiyyuu nama keessaa kan rukutame haa ta'u. Raasa harka mirgaa, billaan argaa, billaa morma namaatiif miila namaarra finyoo kutu wayin argaa. Amni haleluuyaa. Ergama Waaqayyoon gubaa'ee kana keessa deemanii finyoo miila namaatti barqa namarra kuta hin argaa. Waan ittiin hidhamtee dhufteen yoo amante hidhamtee galtu. Hidhaa du'a sirraa hiikeera. Hidhaa dhukkuba sirraa hiikeera. Mana keerraa hiikeera. Namni amanu harka isaa mirgaadhaa se'anii kameen galaa jiru. Jira jedhanii kameen galeedha. Abduu kee hidhame, eebba kee hidhame, fayyaa kee hidhame yoo amante ganama kana hiikeera. Hiikeera. Qilleensaaf lafarraa humnaa maddaaraa godheera. Sagalee kee nutti dubbadhu nu barsiisi maqaa Yesuusiin. Ameen. Dura uffannaa kabajamaa. Gaafa lallabnuuf gaafa garannuuf rakkinni jiru nasitti lallabu. Harraaqee rakkinni sirraa shanyaameedhaan jedhu. Nagaamaayi. Rakkinni shanyaamee qubateera siin hin jedhu. Rakkinni jira garuu rakkinuma keessa rakkina malee jira. Amen. Deewu jiraachuu barbaada. Amen, amen, amen. Ila ari'atamni jira, sodaan jira, du'i jira, garuu waan tokko hin jiru. Duuma keessa du'a malee jira. Nama si guddata raasiitti lafa nama guddiftetti guddattee argamta himme. Amen.
Amin jira. Pertama namni Waaqayyo dubbise kana gabaabatti Waaqayyo barreessa. Ergaana nama Musee barreessa. Waa'ee kutaa kana waa'ee nama lamaasaa waa'ee isa gurbaa haadha kee qaayee utuu argatamuu dhalate kanaasaa waa'ee gurbaa isa dhalatee lafa jiraatuuf iddoo jalqabee rakkate kanaasaa dudduuba Museetiin kan inni dhiiqa tokko dhiiqa sanii dubbata dudduuba Musee garasii kaatanii yoo ilaaltanii dhalatee rakkachuu hin dandeenye dhaloonni biyyan isaanii rakkisaa yeroo wanti Museen rakkateeyyuu yeroo itti Museen dhalateeyyuu yeroo itti dhalatanii malee yeroo itti guddatan miti. Maqaa Saamoon dubbatu itti namni lama maal sii godha maqaan kun maqaa Saamoonii Booyyee maqaan kun Maatiyus Tasfaayee Olaanaa Hosanaa Qayyoo Maallemoo Seetii Booyyee Dichoo kanuma. Addee beekaa maa gurgurta kanumaaf nama dhagee gurra bowwaa dhagaa. Museenii hati saapun kutuu garaatti baadhu lola gurguddaaf ciniinsuu guddaa qabdi. Ati Musee utuma Museen gahin ciniinsuun lola gurguddaa qabdi. Museen dhaloota irrattis rakkina qaba. Guddachuu irrattis rakkina qaba. Sadii guddatee jiraachuu irrattis rakkina qaba. Bulchiisa irrattis rakkina qaba. Yeroo itti Museen dhalatee yeroo itti dhiirri dhalatee carraa guddinaa qabu miti. Barri Museen itti dhalate biyyi Museen itti dhalatee biyya dhalatan miti biyyatti dhalatan immoo biyyatti guddatan miti. Keessumaa dhiirri carraa guddachuu qabu carraa dhalachuu malee. Yoo ganama ergaa dhufe nama furiif aras nama furiif ergaa dhufe. Amen 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 amen. Harka kennu waan akkas waan tokko duwwaa dhiisi. Waaqayyo kannaan jedhe ba Yesuusin namni sagalee du'aa sirrattee gaafte jiraatti argamta. Namni tokko iyyaatti jiraanni argamana iyyaatti. Jiraanni argamana iyyaatti. Amen haleluuyaa. Museen gaafuma dhalatee ta'ee guyyaa gaafa dhalatee ji'a sadii dhoksitee ji'a sadii kan akkamitti dhoksinaan jettan ji'a sadii kana gidduutti sagalee isaa dhagaamuu hin danda'u. Iyyuu danda'u alatti miidhamu haduu keessa taa'ee qorfatu haati mucaa baattee bakkee ittiin qorfatu sabni isaa Museen amma ji'a sadiitti gudeedhaa adii fi kosiina yookaan saaxilii yookaan waan akka uffataa ta'a. Sababiin isaa yeroo dhalachuu malee yeroo mul'achuu qabu harka kee mirgaan aras waan dubbadha. Harki sullee jira dibbee mul'ata ganamaa kana. Yoo argina baasu ameen ameen ameen. Harki sullee sullee jira ergaa si dhufe dibbee dhabsitee mul'ata. Nama si bukkee dhala dhabi dibbee mul'ata jedhee dibbee mul'ata jedhee Meda, untuk umat nama sebenarnya kita itu barang hari ini, jadi kita barang hari ini, kita film kali ini, kami itu sebenarnya barang hari ini, ini film kali ini. Jauh berawan, kalau maka serga ina manda, bila tina ke bandira, Anda juga sadarkan tu saya, bila tina ke bandira. Bila ke bandira ini, bila ke bandira ini. Dewa kawan, ada kau sampai, mina bikinna mina matu akhir ni, bandira kaya mina nama kamu bandira kaya lah. Nabi tak boleh baca tu tanya ber. Dewa kawan, mereka kena aras, kalau pun. Kita mesti bermana. Rasar mereka. Ganama kan kawan tu kau siapa? Ina mata yote, अब देखे सभा देखे सभा ये चंद्र पर बड़ा लड़का करके जो
ganama kana cabdee keessaa baatan cabsee keessaa baatan. Ganama ree nama torbaaf xalaan ba'umsaa dhufeera. Nama torbaaf xalaan waamichaa dhufeera. Xalaatti waami xalaa jireenyaa sii dhufeera. Ameen. Miila diina kee banjiirra miila kee yerkaya nagee agaluu bantu ucuma ergaa cimaadha. Miila diina kee banjiirra diime miila kee moo banjiirra diime ina feelamtame ina feelamtaa diime. Amen jira. Haleluuyaa. Yeroo maqala kee eegusee ji'a sadii gola keessa teessee ji'a sadii moofaa keessa teessee ji'a sadan kana busee arraayyuu qabu carraa mul'achuu qabu carraa ta'uu qabu tokko haalli seeraa lammata wayyaan itti bu'e seeraa sadaffaa haati dhositeetti erga kana deebooddee ji'a sadii booddee sagalee mucaa kanaa dhaga'amaa furdattaa dhaga'ama ollaatti sin dhaga'ama hiriyaatti sin dhaga'ama warraatti sin dhaga'ama gaafa kan dhaga'ama akkeetti haati musee gurbaan kun harkatti duurra seensama ture gosin geessaa gurbaan kun harkatti duurra ani maal gochuun qaba dhaqee laga bayyaa buqqee dhossee lafa namni nagarre bayyesuus ergaa tokko sitti maganama kan harka keenyaaraas lafa tamtee tittuan miti lafa jaliidhaan jedheeman ganaman na duuka akkasirra lafin itti gatameedhaame lafan itti gatamee butuun taaneedha lafa rakkina arguudhaedha kolleettii kooteedha. Amma keessanii yoo ilaaltanii eenyee moo musliima moo ortodoksii lolama yoo lolama baastee Allah yola kan kamu boicha kan kamu gumi kan kamu warna mana nemor nama dia ada dia patah takuri kan terangga mungkin luar ni tu masa tiba oh kita ada dia pente kerana dia kalau pente harga dia naras. Alagera kata kumani bapa jadi kerana nasa. Haleluya. Ikira esa kata kira beteraja mungkin fadu pente alagera kas. Parle angka sinjana beteraja kata. Agen nyape nabi alagera kas. Angka sinjana isa sinjana beteraja kata jadi. Ini tu koi je bukan sama jadi kah? Sinjana. Ini cak. Kali simpita majlis terajamu, dia ente karena mereka sikit kata. Karena boleh suruh siapa itu bawa takkan pinjam eu ente kasuruhnya tu ente. Anda orang kuda sih mustahil ni tu. Kawan kaya mana budak walk in sini tiada itimu ente. Tangkira ipado, tangkira eso. Ada kecil. Parana mere wasit nama yoman dek hinkira kita malah hinkira itu. Amaga, kalau bukan raposa di saraju kamu, saraju tidak boleh jadi, di saraju smith, saraju tidak boleh smith. Si ini tembok inaman, ada kenal. Kan, ada ni. Rampung pun bisa ratus mit, bisa ratus bulan mit, bisa terajamu simuman aman tidak bisa karya si, kesi macam tu jerutu, aina mana kurintau, ada dia nakas. Wala sagale kambe bubente, wala juga kambe bubente, kaisha bubente, haraka dena manta, mila ke bandira kaera. Onda di luar jasa di bal-bal bale. Sini galera, macam tu tu mereka orang tanah be kamana tanah, luka mentiri, luka be kamana, macam tu perlu be.
dullumnerra dulluma jala raajii akkasiin dhaga'anii dulluma jala isaanii bitatu malee ergaan akkasiin danda'amu harka keenyaatis ameen 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 si akkan jedhe siif gara dhiyaati waaqayyoof immoo jalqaba. Kenna keenya akka keenyaataas siif dhiyaamiti waaqayyoof abdii gara balle. Namni tokko iyyuu buqqis ameen jedhe kaa. Ati mana ammaa ani loonii dhaawante wanti sirraatti kun hin ta'u. Alanjir, itu mana bos mandari? Ani so, mesti serajan muni wan, itu wan, tampil arah aja.